naannoon Amaaraa akkatti of hidhachiisaa jira isin immoo asii nama hiikkachiiftu nuun jedhan no jenne mootummaa honqolchanii mootummaa biraa jaarran hin yaadamu hin danda'amu. Oromiyaa keessatti kan hidhatee socho'uu qabu humna nageenya mootummaatii fi lammiilee mootummaan hayyama kenneef qofaadha. Wanti tokko ifa ta'uu qaba. Kamiifuu mootummaan ce'umsaa amma kaa'ame kun itti yaadame itti karoorfame options hireelee filannoolee jiran hundarra best kana jedhameeti kan lafa kaa'ame. Electoral mandate hin qabu filatamee achi hin jiru. Popular mandate garuu qaba. Maaliif dhaabbilee siyaasaa laamshanii jiran irratti sirna san fonqolchuun gaaga'ama biyyaa fiduu waan danda'amuuf jedhameet itti yaadameet namni sammuu qabu itti yaadeet mariin guddaan godhameet mootummaan kun godhame. Hamma filannoo itti aanutti mootummaan kanuma. Qeequun danda'ama, gorsuun danda'ama, abaaruun danda'ama. Qawweedhaan fonqolchine jechuun uummata Itoophiyaa irratti lola raabsuudha. Fonqolchuun osoo danda'amu mootummaa Ihaadeeg facaasuun osoo danda'amu Ihaadeegummaan akka itti fufu kan godhame fonqolchuun gaaga'ama hamaa fidaa jedhamee wayyaa darbe akkuma naannoo Amaaraatti amma dhufe sabati. Kanaaf abbaan adeemsi Abiyyi Ahmad hin ta'iniif Ihaadeeg keessatti waan ta'iniif warri Ihaadeeg waan godhe walaa godhu. Garuu akka mormitootatti adeemsi Ihaadeeg amma keessa jiru Abiy keessa jiru yoo hin ta'iniif of gurmeessee of jaaree filannoo itti aanu irratti mo'atee mootummaa ta'uudha malee qawwee qabatnee garagalchine jedhanii deemuun biyya kanaaf yaaduu miti. Biyya kana dhabamsiisuudhaaf shira xaxuudha. Kanatti fudhatamuu qaba. An akka kiyyatti akka nama waan kana karoorsuu keessatti illee hirmaatetti akka nama umrii wayyaa kiyya waan kana irratti dabarsetti akka nama biyyoota hedduu itti gad bu'ee ce'umsa biyyoota hedduu hamma zaatti qoratee tokkotti mootummaa amma jiru kana irratti qawwee fuudhanii ka'uun biyya tana diiguudhaaf Oromiyaa diiguudhaaf Itoophiyaa diiguudhaaf uummata kana wal ficcisiisuudhaaf ka'uudhaan alatti ilaalamuu hin qabu. Haa obboleessa kiyya maan taane tiruu kiyya maan taane mootummaa kana qondaalota isaas haa taatu caasaa nageenya isaas haa taatu qawweedhaan rukutuudhaaf ka'uun akka tarsiimootti gowwummaadha doofummaadha akka namoomatti garuu shira biyya kana diiguudha. Kanaaf humnoonni siyaasaa biyya kana kamiyyuu yoo dhugaadhaan akeeka siyaasaa qabaatan yoo dhugaadhaan gara fuuldura waan sirni amma jiru kun caalaa qabu caalan hojjedhanii kan yaadan taate wanni guddaan isaan godhuu qaban of gurmeessu of jaaru biititun filannoo ifaa walabaaf nagaa godhatte mootummaa dimokiraatawaa ummatoota bakka bu'u jaarratte wantoota seeraaf adeemsaa jijjiiramuu qaban bakka bu'oonni ummataa filaman sun akka sirreessan hiree kennuudha jechuudha. Ummataafis kan hin dhaamu abbaa fedhe maan taane abbuma fedhe haga feene haa jaalannu. Mootummaa naannoos haa ta'u kan aanaas haa ta'u kan gandaas haa ta'u kan federaalaas haa ta'u humnaan hin garagalcha jedhee deemnan isin fayyaduu heddu isin balleessuudhaaf deema abbuma fedhe illee yoo ta'e. Kanaaf carraaqqii gurguddaa godhaa kan jiru yoo dabra keessatti qeeqamaa turre keessattuu anaaf Baqqalaan naannoon Amaaraa akkatti of hidhachiisaa jira isin immoo asii nama hiikkachiiftu nuun jedhan no jenne. Oromiyaa keessatti kan hidhatee socho'uu qabu humna nageenya mootummaatii fi lammiilee mootummaan hayyama kenneef qofaadha. Abbaan qawwee qabatee Oromiyaadhaaf fayyaduu barbaadu humna nageenya Oromiyaatti makamuu qaba. Qawween naannoo Amaaraatitti baay'achuun ishii uummata saniif balaa malee bu'aa hin qabdu jennee mormaa turre. Isin sodaattuudha qawweetti hidhamtanii maali isin godhuu deeman jedhanii ololli godhamaa ture. Look at what happened. Disorganized violence is dangerous. State mootummaan means of violence irratti to'annaa qabaachuu baannan biyyiin diigama. Ummata Oromootiif wanni an jedhu bilicliciin hundi warqii miti. Qawween sammuudhaan hoogganamuu qabdi malee sammuun qawweedhaan hoogganamuu hin dandeessu.
Kanaaf humna hidhate humna nageenyaa cimaa garuu kan siyaasaa sirriitiin hoogganamu barbaachisa. Kan siyaasaa sirriif qixa qabuun hoogganamu barbaachisa. Ammas akkuma jedhetti naannoo Amaaraa irratti waan ta'e Asaamana Soggoo qofatti gad hir'isanii miti. Siyaasaa keenya haa sirreeffannu. Humni keenya kan hidhate siyaasaadhaan haa taligamu. Qawwee qabnu hunda humna nageenyaa jalatti bifa gurmaa'een bifa imaammataaf tarsiimoodhaan hoogganamuun lafa kaa'uu barbaachisa. Saniin alatti dorgommii qawweedha keessattuu qawween gartuulee adda addaa harka keessatti faca'uun naannoo san balaa inni irra buusee agarra jirra. Gama keenyatti illee wanti akkana akka hin dhufne of eeggannoodhaan deemuu barbaachisa. Hooggana siyaasaa biyya kanaatiif walaa dhaggeeffannu. Yerootti wal dhaggeeffatan. Nuyi muuxannoo akadeemiyaa irraa finne qabna. Gariin muuxannoo reebeeltummaa irraa qabu fide qaba. Gariin muuxannoo bulchiinsa mootummaa keessatti hirmaatee fide qaba. Kana walitti finne cuunfinee yoo deemne saba keenyas biyya kanas ceesisuu dandeenya. Saniin alatti garuu abbaan aangoo irra qabus aangoo koree jedhee akka itti koree san irraanfate yoo kan geeriseetuma deemu taate abbaan ribeelolaa tures ani roolee kabiraattu aangoo irra jira kanaafu miila jalaa dha'een aangoo irratti baay'ee yoo yaade hayyuunis amma bilisummaan dhuftee maaltu nan ga'e na dhageeffataan jiran jedhee muufatee yoo callisu taate rakkoo dhumama. Hireen baay'ee uffamee jira biyya kanatti hiree baay'eetu dhufe. Learning process waan baay'eetu kan hin irraa barachuudhaan gargaartu baay'ee dhufe. Aktivistoonni keenya keessattuu kan Oromoo waan tokko hubachuu qaban. Gaafiin Oromoon qabsaa'eef hin deebine. Gaafiin Oromoon qabsaa'eef kan deebi'u garuu gaafa mootummaan uummataan filame dhufedha. Sanii asatti asiif asitti waa kukkutanii fiduu danda'an sanii alan ta'u. Priority number 1 ajandaan keenya guddaan kan ta'uu qabu. Akeekni guddaan kan ta'uu qabu. Humni keenyas ilaalchi keenyas dinagdeen keenyas hundi kan ta'uu qabu ceehumsa kana mirkaneessuu irratti. Yeroo adda addaa kan jedhetti biyya tana malkaa gamaa tabbaa irree sanirra gara malkaa gamanaa ta dimokiraasiitti ceessuudhaaf hojiin eegalamee jira. Ootobisiin ceehumsaa dildila gubbaa jira. Wanni guddaan ootobisiin kun osoo nu fudhatee bishaanitti hin jigin gama ceesuu danda'udha. Kanaaf aktivistoonni keenyas hayyoonni keenyas waan barreessan irratti waan dubbatan irratti shofeerri ceehumsaa kun akka nu barbaannu ta'uu danda'a. Saffisa nu barbaanne deemuu dhabuu danda'a. Hohollachiisuu danda'a. Garuu kufaatiin ootobisii kana shofeerchi qofa osoo hin ta'e hunda galaafata. Kanaaf waan barreessan irratti waan dubbannu irratti hamma danda'ametti waan ceehumsa kana bakkaan gahu irratti hojjetamuu qaba. Biyya kana keessatti keessa mootummaatis ala mootummaatis warra sirriitti hubatu qunnamtii gaarii warra qabu keessa tokko nan beeka. Kan hoggaan jedhu waan hin beeku irraa ka'eeti. Kanaaf keessattuu akka saba keenyatitti wanni yaalamaa jiru jira. Kaleessa Oromoon bilisoomuu hin danda'u. Qabsaa'ee bilisoomuu hin danda'u. Ofii wal fixaa saba biraa fixaa kanaafuu bilisoomuu hin danda'u. Tokkummaa hin uummatu. Hoggan of keessaa baasuu hin danda'u. Har'a immoo Oromoon aggaxaamii wayiitiin akkuma hireetitti carraan wayii lootoriin takka yookiin immoo nama biraati irraa utaaltee harka buute. Kanaafuu biyya kana bulchuu hin danda'u. Ofiifis wal fixaa saba biraatiinis wal fixaa. Tuffii jedhamutu kan deemamaa jiru. Oromoo keessa namni haga Abiyyi Ahmad humnoota kana gammachiisuudhaaf xaaree hin jiru. Saniin garuu ilaalamu Abiyyi akka Oromootitti ilaalama. Yeroo adda addaa kan jetti baay'een qeeqee muummicha ministeeraa. Garuu isa kuffisuudhaaf kan yaalamu Oromoo kuffisuudhaaf waan yaalamudha. Saaran by the way walakkaan isaa Amaara beeki. Ajaa waraanaa Abiyyi Ahmad waan ta'eef kan rukutame waan biraatiif miti. Ajaa waraanaa ceehumsa kanaa waan ta'eef kan rukutame.
aggaamii nurratti godhamee dhufu salphisuudhaaf nu xiqqeessuudhaaf aggaamii godhamee akkanatti kan laalamuu qabu. Nuyi ammoo xiqqaanne haleellaaf aggaamii gadoo akkasii keessa galuu hin qabnu. Akkuma kaleessa qabsaa'anii biyya bilisa baasuu hin danda'an of bilisa baasuu hin danda'an tokkummaa ummachuu hin danda'an sanatti tokkummaa sibiilarra cimaa tarsiimoo mataa isaan naannesse saffisa isaan raajeffachiiseen jijjiirama finne bilisummaa har'a namuu keessatti fayyadamee keessa dabree keessatti fincaanaa jiru kana uumuu dandeenyetti ce'umsa biyya kanaa immoo mirkaneessuu danda'uu qabna jechuudha. Ufiifis saba biraatiifis nuufis warra nu tuffatuufis of kabachiisuu kan dandeenyu waan hojjennu yaadaan tarsiimoodhaan wal hubannaadhaan yoo deemnedha. Chaalenjiin amma dhufaa jiru kun chaalenjii hoggansa Oromoota irratti dhufaa jirudha. Kaleessa Baardaarraayis Maqaleerraayis ergaan jiru kiliiridha. Kana moo yoo wal dhaggeeffanne sammuu qabna. Biyya kana uleedhaan bulchee jira namni maayyumiin adda addaa. Qawweedhaan bulchee jira. Otoon tureen irraa kufee jira. Nuyi garuu baalaansi bifa ta'e sammuudhaan hoogganamuudhaan akkuma sammuudhaan hoogganamnee as geenyetti sammuudhaan yaadan bilchinaan bira dabarnee argamuudhaan bakka barbaachisaa ta'etti garuu sammuu san uleenis gargaarsifachuudhaan sirna dimokiraatawaa federaalawaa walqixxummaa saboota tokkummaa biyya kabaja lammiilee hunda uumuu danda'u argamsiisuu irratti jirra. Kana fashaleessuudhaaf kana laaffisuudhaaf kana gufachiisuudhaaf warri nun jaalanne warri nu tuffatu warri of tuulummaan guutame wixxifachuu hin dhiisan. Kan mo'amnu garuu cimina isaaniitiin osoo hin ta'in laafina keenya qofaati. Kan mo'amnu gamnummaa isaaniitiin osoo hin ta'in gowwummaan keenya yoo jiraate qofaadha. Kan mo'amnu dursinee karoora baafanne wantoota ta'uu malan dursinee predict goonee irratti qophaa'uu qaburraa malee humni fedhe qawween fedhe homaa fiduu hin danda'u. Dammaqanii caalatti hojjetanii caalatti yaadanii caalatti gurmaa'anii yoo deeman yeroo hunda injifataa deemuu dandeenya. Kanaaf hiree kanatti namni keenya hundinuu kan ani dhumarratti jechuu barbaadu olola farra Amaaraa hin barbaachisu. Wallo irratti kan duulame amma duras dubbadheen jira. Ammas kan duulamu nu keessatti saba Amaaraa jiru walitti buusuu barbaadan. Garee adda addaa kana barbaadu jira. Nuyi uummata Amaaraa wajjin rakkoo hin qabnu. Uummata Somaalee wajjin rakkoo hin qabnu. Abdiileen deemnan nagaa uummanne uummata Somaalee wajjin. Naannoo kamittu maraataa akka abdiilee nu fixuu barbaadu ofirraa dhaabna. Sabaan garuu walitti bu'u. Nuufi uummanni Amaaraa utubaa lamaan biyya kanaati. Olaantummaa garee tokkootis hin hayyamnu kan keenyatis uumuudhaaf hin carraa'inu walqixxummaa namuu akkaataa baay'ina isaatiin akkaataa gumaacha isaatiin aangoo diinagdee waliin hiree sirna federaalawaa dhugaa jaaree haqa keenya kabachiifannee ormaa kabanyee lammii nu keessa jiru ammannee isaanis lammii keenya isaan keessa jiru akka hammatu godhannee ce'uu qabna jechuudha. Kanaaf dogongora hayyoonni hogganoonni Amaaraa hojjetan irraa barachaa gorsa obbolummaa laachaa fi gama arrabaaf xiqqeessuutti osoo hin cehin maaliif nama xiqqeessuudhaaf deemne ofii xiqqaachuu dhufu osoo hin cehin nurraa muuxannoo keenyarraa akka baratan sabboonummaa akkamitti maaneej goone akkamitti kunuunsine akkamitti boo sirnaa itti goone Oromiyaan magaalaa biyya sabaaf sablammootaa taate sabaaf sablammiin tokko osoo hin tuqamin jijjiirama akka finne akka nurraa baratan hiree kennaa fi nummoo dogongora isaan uumaa jiran irraas barachaa biyya waloo isaaniifis nuufis hundaaf taatu jaaruu irratti fuulleffachuu barbaachisaa kanuma kan mamma kan barbaachisu. Haalli jalaala Saamunoo fi humnoonni achi jiran ittiin socho'aa turan. Lolaaf of qopheessaa itti turan.
damee tikaa biyya tokkootii dhiisi lammiileefuu ifa ture. Dhoksaadhaan godhama waan hin turaniif. Mooraa leenjii hedduu keessatti humna guddaa leenjisaa ture. San qofa osoo hin ta'in ideological indoctrination humnoota kana ittiin leenjisaa turan baay'ee yaaddeessaaf sodaachisaa ture. Ifatti televizyiinaan dabarsaa turan. San qofa miti. Meeshaan waraanaa baay'een biyya kana seenaa ture. Miidiyaadhaan kilaashiin ammanaa shugguxiin ammaa qabamaa ture. Harki 90 naannoo Amaaraatiin seenaa kan ture. 90% karaa naannoo Amaaraatiin kan seenaa ture. Daldala kana keessatti daldaloonnii fi qondaalonni keessatti hirmaata turan jedhamee hamatama. Kana immoo dameen tikaa beeku yoo jenne hin jirru jechuudha. Waan kana to'achuudhaaf dameen tikaa maal hojjete? Rakkoon kun ifa baasee dhasduraa akka ture. Takka naannoo Amaaraa keessatti, takka naannoo Amaaraatiin mootummaa federaalaa keessatti walitti bu'iinsi akka uumamuudhaaf malu nama tikaa ta'uu hin qabdu achi dhaabattee laaltee arguu dandeessa turte. Kana dhaabuudhaaf tarkaanfii siyaasaa akkamitti yaalame? Of deebi'ee of qorachuu qaba jechuudha hoggansi. Tarkaanfii nageenya security measure akkamitti fudhatame? Maaliif? Saboonni naannoo Amaaraa baay'ee namni waan hin hubanne qaba. Naannoo Amaaraa naannoo uummata Amaaraa qofa miti. Naannoo uummatoota afuriiti. Hizboota jedhanii wanni isaan himaniif sababa qaba. Naannoo san keessa uummata Agaw kan of danda'ee bulu jira. Uummata Qimaant kan of danda'ee bulu jira. Uummata Awwiitii jira. Uummata Oromootii jira. San qofa miti. Daangaa wal daangeessa. Argobbaanis jira kan of danda'ee jiru. Kanaaf haalli siyaasaa achitti dhiibamaa ture. Haala kalaqaaf uumama naannoo sanii kan miidhuu fi rakkoo mirga sabootaa jireenya lubbuu sabootaa irratti dhiibbaa godhutu godhamaa ture biyya keessatti. Kanarraa kan ka'e dhimmi sun kallattiidhaan federaala laallata ture. Federaalli jara qofaaf dhiisee yoo kalaaltaa dongora guddaa ture. Kanaaf dameen tikaa federaalaa waan kana sirriitti hubatee hubannoo hin qaban jechuu hin danda'u. Odeeffannoo inni qabu jedhee nabdadha. Garuu rakkoo kana hambisuudhaaf hojii maalii hojjetan? Sanii asoo irraa baratanii tokkoffaa waan kana karaa qabsiisuudhaaf tarkaanfii akkamitti fudhatame? Gara fuulduraa rakkoon akkana naannoo san qofa osoo hin ta'in naannoo biraatitti illee akkanuma namni maaltu hojjetame? Isaan irratti illee baay'ee quba keekuu nama rakkisa. Maaliif jigii kun jijjiirama keessa jirti? Sirni basaasaa biyya kana kan lammiilee shoror keessa uummata miidhaa ture, mirga namummaa sarbaa ture waan ta'eef san diiganii humna tikaa biyyoolessaa kan dhiibbaa alaa, miidhaa alaa external threat to'achuu danda'u, kan internal threat laalee sirna federaalaa kan irratti aggaammii godhamu dhaabuu danda'u, jaaruu irratti jijjiirama amalaa, jijjiirama namaa, jijjiirama jaarumsaa caasaa godhuun waggaa tokko keessa gabaabaan turre. Kanaaf dameen tikaa biyyattii laaffatuun inevitable ture. Garuu wanni naannoo Amaaraatti ta'aa ture sun waan hagas mara sophistication guddaa gaafatu hin turre, ifatti mul'ata ture. Kanaaf maaltu hojjetame? San caala waan damee tikaatiif waan damee nageenya caalatti humni siyaasaa maali kan hojjetaa ture? Waan naannoo sanitti godhamaa ture san to'achuudhaaf maaltu godhamaa ture? Humni siyaasaa naannoo Amaaraa, humni siyaasaa federaalaa maal hojjetaa ture kan jedhu miidiyaa irratti osoo hin ta'in balbala cufaadhaan waan mari'atamuu qabudha. Waan ifaan ifatti waan beeknu qabna, waan hubannu qabna, itti himnee kan dhaggeeffatan taate itti himaas turre, wayi waachaas turre, miidiyaa irraa callifne malee wayi waachaa turre. Jijjiiramni kun qilleensi bubbeen fiddeen dhufne, lafeedhaan jaarre, dhiigaan fidne. Qoosaan akkasii hin jiru. Qoosaan mootummaan amma jiru mootummaa qabsoo ummataatiin dhufe kaa'ameedha. Kanaaf qondaalota hoggansa mootummaa federaalaa ajjeesuudhaan biyya kana to'annee sirna abbaa irree sirna olaantummaa garee tokko finna jedhanii yaaduun is unthinkable. Kanaaf immoo qophii qabna, kana beekuu qaba namni. Wanni akkasii hin godhamu. Fonqolcha tokko geggeessuudhaaf geggeessanii nama tokko ajjeesanii fonqolchanii bakka san taa'uudhaaf qawween qofti gahaa miti. Tarsiimoo siyaasaa barbaachisa. Tarsiimoo hawaasummaa barbaachisa.
Kana amma fedhames yoo qophaa'ame warra milkaa'u hin turre. Haa taatu garuu akka yaadametti naannoo Amaaraa osoo to'atanii jiraatanii mootummaa federaalaatiin walitti bu'uudhaan gaagaamni uumamuu danda'a. Akka yaadanitti Sahara qofa osoo hin ta'in qondaalota biraa karoorfatan osoo fixanii jiraatanii gaaga'umsa uumuu danda'a magaalaa kana keessatti. Garuu mootummaa fonqolchanii mootummaa biraa jaarran hin yaadamu hin danda'amu. Kana ashuraansii kennuuf hin danda'a abbaa fedheefillee hin danda'amu. Jeequmsi uumamuu danda'a. Gara wal waraansaatti seenamuu danda'a malee mootummaa amma jiru kana kanaan hunduu beekuu qaba. Humnoota garasii qofsanii humnoonni gara biraallee karooran lafa kaa'ameeti kan seename. Rakkoon akka ammaa kun akka uumamneef rakkoon Suudaanitti akka uumamneef itti yaadame best option jiru humnoota EPRDF keessa kanneen haaromsaaf bitamuu danda'an kanneen haaromsa geggeessuu danda'an institutionii jiru sirna abbaa irree jiru diiguurra sirna abbaa irree jiru san jijjiiranii dildila ce'umsaa akka ta'uuf yaadameet kan lafa kaa'ame. Dildila ce'umsaa san cabsine jedhanii deemuun ufiitti jiguudha fida malee jijjiirama akkasiin fidu. Haa ta'u garuu akka yaadanitti utuu namoota baay'ee kan ajjeesan taate walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Sadarkaa keessattuu security biyyaa keessatti walitti bu'iinsi amma tokko uumamuu danda'a. Darbee garuu mootummaa fonqolchanii mootummaa haaraa munni tokko barbaadu ijaaruun biyya kana keessatti hin danda'amu.